Eenyu namni san. Aha, maal macaafa qulqulluu keessa dubbifadhu qasam. Eenyu please sotu mana. Ai dubbatini. Achuma dubbifadhu achuma keessa jira. Achuma keessa jira. Sani beekama. Hayyee waan jedhu Museedhaaf seera kan kenne Waaqa moo nama? Aha, sitti mee amma gabaabsee sii deebisee gabaabsee. Museef namaatu seera kanneefi miti Museedhaaf. Waa'ee Museef waa'ee seera isaatii gabaabsee amma sii kenneera. Jara bara maanoo seera yoo ati waan kana deebiste dubbii khatara si galchuu deemti dhugaa. Dhangaggoo karaa diriiraa dheetanii konkolaataa dhangaggoo irraa gadi deemtu takka rabbi rahmata isin haa godhu. Namni achirraa gadi deemu. Achirraa kaatee jirta dubbii mee wooma kana naa deebisi Waaqa akkanneef takkaan kallattii lachuutti deebisuu si dhiba. Yoo nama akkanneef jettees waan itti aanu dubbii jabdu. Yoo Waaqa akkanneef jettees dubbiin jabdu. Seera Museedhaaf kakuu moofa. Seera Museedhaaf kenname sana. Seerota gartee sana nama akkanneef moo Waaqaatu kanneef. Yaa obboleesso sitti meera sila sii deebisee. Natti nimne wallahi waa'ee seera Musee waa'ee kakuu moofaa kuno amma Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 dubbifachuun kaane. Yeroo osoo moofaayin san osoo moofaayee moofaayee miti amma miti akka teettutti. Okay. Osoo moofayin yeroo sanitti eenyu seera kanneef Museedhaaf osoo moofayin osoo kakuun haareen dhufin dura. Museen eenyutu erge? Ayyee naim eenyu erge Musee nama erge moo Waaqa erge? Waaqatu erge maarree sitti mee miti gabaabaa matti maal kana qabata. Waaqni yeroo ergu raajota tokko yeroo ergu seerani kannaaf moo kannuuf? Seerri inni itti kenne abboommii kurnan seera abboommii kurnan itti kenne Museetti. Okay, Museen dubbiin inni barsiisuu ture san dubbii Waaqayyooti moo dubbii namaa barsiisuu ture biyya lafaa? Dubbiin Waaqayyoo itti kennes barsiisaa ture. Dubbii seera ittiin dhaggeeffadhu saba sana seera ittiin bulchuu sanaanis seera biyyi lafaa ittiin bultus tumatee ittiin bulchaa ture jechuudha saba sana. Okay, Waaqayyoon seera Waaqayyootiin bulchuu ture moo seera namaatiin bulchuu ture? Akkuma biyyi kana bulchuu ture moo seera Waaqaatiin bulchuu ture? Akkas ilaagaa akka biyya bulchaa ture akka maalitti bulchaa ture sana odoon taane. Constitution seera mootummaan bocatee innis akkasuma seera akka mootummaa bocateeti moo seera Waaqayyoon itti kenne barsiisu ture seera sanii murteessu ture jidduu saba Israa'el. Seerri Waaqayyoo itti kennes jira. Yeroo Museen jiru sana mootummaan biyya bulchu jira moo jiru? Yeroo biyya bulchu sana akka biyyin Itoophiyaa bulchu kanatti biyya sana namni bulchu mootummaan warri jira moo jiran? Anillee yeroo sana hin turre bara. Ni jira mootummaan ni jira. Bara Yesuus illee warri mootummaan ni jira. Qabanii jaarraa bara Muhammad illee gartee warri biyya bulchu ni jira. Raajoonni yeroo dhufan seera Waaqayyooti irratti bulchuudhaaf saba dhufan malee warri gartee biyya hoogganuus nima jira yeroo sanitti ni jiran. Waan jedhe. Seerri yeroo sana maal ture reenatti mime warri biyya seera biyya raasawutti hin jiru. Seera Waaqayyoo raasawutti. Seera isaanii natti mi erga jira jetteen jedhe. Okay, waan si jedhe Waaqayyoo Museetti dubbate moo dubbanne? Dhaggeeffadhu inni dubbateera dhaggeeffadhu. Seerri yeroo sana ittiin bulaa turan maal ture natti mi kan mootummaa biyya bulchuu. Amma walii galee dubbatee Waaqayyoon akka jedhee Museedhaan gizee warra gartee miidiyaan irratti duultu dhaqiiti ganda sana gartee akka rukutanii ijoollee sajjeessanii daa'ima sajjeessanii dubartii dhiira wajjin ciistee hunda sajjeessanii dubrummaa qabdu akka hambifatan ofii keetii hambifattu jedhee Waaqayyoon ajajee sii dubbisa seera keessa deebi'ee amma dhaggeeffadhu. Anuu dubbiseera yaa obboleessu. Eessa dubbiste? Dubbiseera anuu iddootti dubbiftu kana dubbiseera aniyu. Yesuus kan waan kana godhi jedheen kan dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesi jedheen Yesuus moo Yesuus miti Museedhaan kan jedheen. Yeroo sana waan jedheef qaba waan ta'eef Waaqayyoon gaafachuus dandeessa taanaan gaafatu. Yesuus Kiristoos bara sanitti nama fixuu ture jechuu bara kakuu moofaatetti. Jechuu yoo argatte isa gaafachuus hin maluure. Eenyu gaafadha wangeelaa gaafatu wangeeluu naa hime. Isa gaafachuu jechuun ammatti fakkeenyaaf gaaffii Waaqayyoon gaafatamuu fi gaaffii Yesuus gaafatamutu na gaafataa jirta waan ta'eef yoo argatte isa gaafatte gaariidha. Museedhaaf kan seera kan Yesuus moo Yesuus miti? Siif maan jira amma? Naan jedhe ka. Yaha kan kenneef maal taate boo maal taatetti? Eeyyee jedhe Museedhaaf kan seera kan Yesuus naan jedhime. Yesuus Museedhaan ijoollees fixi
dubartootaas lafarraa gartee ijoollee tokkos fiti dubartoota dhiira wajji ciifte hundumaa lafarraa barbadeessii dhabamsiisi dubartii dhiira waliin ciistee ofii keetti hambifadhu Yesuus jedheen. Ila yaa akka gootu Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasii dubbifatu argatta. Maay waa'ee Ibroota irra lafiin dachee garas waa'ee Museetis gaafachuu jira. Maala waan mana sooftaa jiraatan amma dubbiin sii galtee jirti. Kanaafuu Waaqayyoon waan hamtu Waaqayyoon maaliif gartee ijoollee fiti dubartii dubrummaa qabdu hambifadhu jedha Museedhaan Yesuus. Abdi. Oh, ishi gaariidha. Gaaffiin kee gaaffii bareedaadha. Alla maaliif kiristaanotaa fi Yihuudoota morma irraa kutaa? Siifin deebisa naa deebisa kana. Naa deebis kaatis alla maaliif kiristaanotaa fi Yihuudoota yeroo agartan morma irraa ciraa jedheen jedhe. Siifin deebisa naannoo dura gaafateef siifin deebisa bakka kaseetu siin fiddati. Al-Quran itu sebenarnya cuma tarik wanggil kayak sini deh Quran kita cuma tadi. Si Quran adalah bukan tu kau. Gafa wanggil akan tika be, ini gafa akan tika be. Umani Quran sebar, Quran ami ber wanggil lah. Wajar deh. Oke, logik mas. Samu kayak naimi. Malif Yesus Kristus dubar dole itu kon irati sajesa. Dubar itu rumah kamne tadi rawu jicip tajera tak ab rumah kam dum fat taman jera museran. Aye, Indagam. Aye, dubar gari dah. Alla maaliif kiristaanotaa fi Yihuudoota yeroo agartan morma irraa dha'aa jedhee jechuun iddoo sana waan kontekstii jechuun duula keessatti gartee qabsoo keessatti lola keessatti warra siin lole sani san sii deebisa homaatu boqonna suuraa cufa keessa ta'uu bakka hunda danda'ina waan jedhe maaf Yesuus Kiristoos ijoollee Nabi Muhammad ijoollee takka ajjeesaan jenne dubartii dubrummaa qabduuf hin qabne ajjeesaa takka jedheen beeku yoo fidde kiristaanaan sii ta'a. Waan jedhe Yesuus Kiristoos jaalala Waaqayyo jaalala jettani Yesuus naman ajjeesu jettani maaliif ajjeechaa Museetti gartee dabarsee ijoollee ajjeesi dubartoota dhiiroo jicciifte ta dubrummaa qabdu hambifadha maaliif jedha. Akkuma amma Allaani kiristaanotaa fi Yihuudoota warra isinitti dhufan ajjeesaa jiru sana akkasuma ajajennis. Wallahi. Akkamiin beektu dubartii dubrummaa qabdu. Wallahi. Amma fakkeenyaaf lola dheeytaa iddoo amma deemteeti asii gartee baadiyyaa dheeytee lolta abiyyi kana jedhu raayyaa ganda sana rukutaa dubartii gartee dubrummaa hin qabne ajjeesaa ta qabdu fudhadhaa jedha akkamiin beekta ganda sana takkaan dheeyneeti dheeytee rukuttee. Maal meeshaadhaan ilaalta kaa saayinsii babal'ateera. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Naga karaan duudaa irraa qosiifaa ta'u deem konkolaataa kee yaabbadhu. Halkan Ameerikaa aboo saddeet na biraa ta'uu jira halkan irraa la ilaha illallah. Kuni abdii ajaa'iba abdii boru wayyee abdiidhaan walitti deebina abdii kongoo eebbifami. Yaani. Namni ture namni kun sanatti fakkaata. Ergasii isheetti waa'ee durba ishee waan bifadhaati ishee sanaan bifadhaa ergasii dubbise natti fakkaata. Dubbise argee warra baga boqonnaa sana nunaan jaaladha. Haadhumtu maali ta duruma haadhumtu hafitanu akkasuma seeraa'u haadhumtu hundisii lafarra. Amma ijoollee ispoortii. Eka isin dingiliin qabe haadhumtu ifita hafitu maa akkasii miti abdii. Maal ammati kan dubartii dingiliin qabne infuuta ammatu argatte. Infuudhu. Harree kanaaf egaa waan jaallatamtuun duba jaallata.
Fixa hajjade kana tu narifachise beektu. Isi nu fixa jedhe. Ada. Waan ulfina durbummaa jechuun ulfina waan ta'eef waan ulfina hin qabne kona mi barbaadu hin jiru. Ayyo amma bara kana namni fixu jiru akkam goonare. Seeraan nu gaafata gaamma immoo maal godhe netti kun. Seerri moofaa jechuun anja takkaati. Seera mangistiin siin jedhee seera mangistii. Ma seera mangistii ta'e Waaqayyoo caala. Aha. Ka Waaqayyoon caalu ka amma amantii fi seerri mootummaa garaagara waan ta'eef. Akkeettuun ergaan dhuftee miti jette ergaan gad dhuftee miti waajii jette. Waan jettuun akkuma si waajii maa wajjin guyyaa tokko dubbadhume. Waan godhu akkeettuun wangeela kana miti if danda'ami wangeelli. Miti? Ani Yesuus Kiristoos Waaqaa miti jedhee wangeeluma kanarraa haasawa. Yesuus Waaqa jettee wangeela bichaarraan wajjin haasawaa jedhin. Wangeela bichaa wangeela keetirraa. Akkasumini kaa deebiitii kanatti gootu koo quraanarraas hadiisarraas wangeela. Waan lama godhan kaa waan itti amantu kana yoo quraanan hojii haasawite Muhammad ergamaa miti kan jedhu quraanarraa Muhammad ani ergamaa jedhee quraana keenya haasawa wangeela keen seenu yookaan dhaggeeffadhu. Wangeela keen seenu quraana kiyyarraa Muhammad ergamaa miti jedhee anaa fidu ani Muhammad ergamaa jedheetiin fidaa yoo inni boqonnu Muhammad ergamaa miti jedhee amanaami. An quraanuma kiyya qofarraa Muhammad ergamaadha moo ergamaa kan intaan akka ta'e ergamaa kan jedhu anaa jaasa wangeela isaa dhiisee. Walii galee? Amma mee ergamoonni fakkeenyaaf bara durii kaasanii ergamanii macaafa qulqulluurra jiru iddoo bareeso afaan Oromoo si galutti hin jiru afaan Oromoo si galutti jiru. Muhammad kan jedhamu ko iddoo tokko hin jiru macaafa qulqulluu. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos kan jedhu kakuu moofaa keessaas iddoo tokko hin jiru. Haleluuyaa. Iddoo takka hin jiru Yesuus Kiristoos kakuu moofaa keessaas. Macaafa qulqulluurraa dhiis macaafa qulqulluurra koo waan jedhe sa kiristaanonni maarraa miliitan an waan si jedhe wangeelli keessan itti wangeela keessan lallabdamoo quraana lallabdan isin miti isa immoo isinis quraana lallabaa ka wangeela lafa kaati nuti jechuun keenya isin hojjeta hin dinne bar takka Allahan waaqa miti quraana bichaaraan hojii haasawa jedhan wangeela keen barbaadu quraana kiyya gahaadhana anis yoo wangeelatti amanami Yesuus waaqa miti jedhan wangeeluma keetirraa siyaasa wangeeluma kanarraa waaqa jedhee an haasawu osoo hin taane kam hojii haasawre wajjiruma dubbadhaa amma yeroo qabadhaati hin danda'u jedhu meesii dhiira jedhe wangeela isaatirraa Yesuus waaqa mitiin hojii haasawu. Abbaan fade waajii wajjin hin dhageen haasawu because arrabsoo malee macaafan beeku deeqaa meeqa waliin teenyaa manaafeeti wansi tokke kabajuman cal jennee wal gaafachaa kofala waajii takkaa kofola gartee waajiin ijoolluma kiristaanaatu ijoollee isaaniitu hojii waliin galu barsiisota eessarra beeku hunda arrabsuu ture gammeettanii kana reebee blog godhee baasa eenyu toloosaatti achi are Kadir tokko achi are eenyu ammaa sati beessoo kan arrabsee itti dhukkeera arraba inni ari'uu ture arrabsuu ture ijoolleen isaaniitu isa jalan teessu ijoolleen maa yaa'u jirti inni jiru barsiisotuma isarra oliitu hojii waliin galu isa waliin galu atiin beeytu see dhiyootaan gad dhufteen si abdii koo suuta jedhi mee atu taa'ee waa baradhu. Badaa sodaatu ustaazonni keessa maal akka ta'e wallaali. Arrabsa sodaata malee badaa beekumsa maal qabnuti warra beekumsa isarra baratee goobasi isa dirra wangeela isa osoo inni dhalatiin dubbisu turre. Maa sodaa miti. Ati ergaan dhuftee miti yoo inni si ergatu taate wangeela keenyarraa jedhin wangeela ani kana wangeelatti dhamantanii an wangeela keessan bicharra hin laal sanuu kakuu dubbii Yesuus qofa. Yesuus akka waaqan ta'een ani waaqaa miti ani ilma namaati anumaan godhuu hin danda'u abbaan na caaloo abbaa biraa hin dhufeoo kan jedhu hunda isinii fida ani ergamaadha jedhu. Yesuus ati Yesuus waaqaaf lafa uumuu isaan beektu. Takkaatu hin dhageenya Yesuus ani waaqaaf lafaan uume kan jedhu takkaa hin jiru boqonnaan takka hin jirtu. Ibroota boqonnaa tokko goobasi waan Paawulos ani barnoota Yesuus Maatiyos Marqos Luqaas Yohannis qofaa unaage hinnaa jedhu waan Paawulositti Paawulos Yesuus hin beeku wal argee hin beeku barattoota isaa miti Yesuus irraa hin baranne ani barattoota Yesuusii fi
dubbii waaqayyo abbaa fi dubbiin Yesuus hagaadha. Maatiyos ragaa, lammaffaa, Marqos, sadaffaa, Luqaas, Yohaannis hankana, ergaa Efesoon, ergaa Timooteos, ergaa Filiphiyos, ergaa Siito'een kanan barbaaduan. An dubbii Yesuusin isinitti hima, isin Phaawulos natti himtan, walitti hin galu. Ani dubbii federaalaatiin isinitti hima, isin dubbii gartee naannoo Oromiyaa natti himtan obbo Shimallis. Doktor Abiyyiin akkana jedheen jedha, isin obbo Shimallis akkana jettan. Bulcha waan ni jala bulu, malla waan ni jala bulu. Walla galee takka qabalee gartee ziiroo maari nama tokko ganda keessa bulchu maal jetani ganda gadii. Ganda maarree taa'u ganda keessa milishaa ganda keessa deemtu natti haasoftan. Ani Yesuus isin waaqa jettanitti amantan takka abbaa dubbii abbaatiin isinitti himu jira. Ali galee angaruu kanan jedhu Yesuus waaqa isa ta'u maalis haa ta'u ati ergamaa makee qabattee isumatti amantee waan gaarii maaf hin gootu waa'ee Yesuus kana dabaa lallabuun maal si fayyada? Ani waan na Yesuus lallabinaan jedhe Quraana kiyya lallabinaan jedhe. Waa'ee Yesuus lallabinaan annamaan itti amanu bar. Annamaan itti dirqama bar nabi Yesuus itti amanuun dirqama kiyya. Waan jedhu mee dhugaa walitti adeemnuuti abdii koo qoosan jirra. Wangeela ni fudhatta waan Yesuus jedhu fakkeenyaaf Phaawulos dhufee asirra Phaawulos jiraatee Yesuus jiraatee Phaawulos deemisiin jedhee Yesuus hin deemin bakka tanaan isin jedhe ajajee ni fudhatta. Ay Phaawulosii fi Yesuus tokko miti aboon kenname tokko miti. Afaan Oromoon Yesuusii fi aboon waaqa irrattis lafa irrattis kenname. Fakkeenyaaf harmeen tante mana kanaa gadi hin beesin jetti obboleettii ta'e gabbee jetti ajajee eenyu fudhatta. Sitti maan jiram waaqa irrattis lafa irrattis aboon kennameef isa kennameef. Afaan Oromoos taasoo jira. Ajaja aaboo. Ustaada gammachiisaa kana ustaada nama biraa wajjin kun gammachuun kun turee jira nagalchaa jee dubbachaa ture. Kuni keessa ni bakkaanii naan deema am gana go sleep adeemu kuni gurbaa hotte miti hanqa si quubse ergaan dhufee ergaa gadakeera maal godha ergaa san leenca goonee gallakkifne isaa samma amma kanuma barsiisaa ta'e barsiisaa jedhee dhufaa bar boromman wajjin mormaa bar abumaas naayamaa jawjinaa saa lakki raajii yoo taate yoo macaafarraa taates yoo arrabsoo taates yoo boksii taates we are ready garuu isin achitti isin erginu never ever maraachitee dur gallakkifne maaltu jala deema nama maraachitee mana barumsaa irraa ariite maal goota ulee barumsa deebi'attaani macaafa wani fi tiksii kan didee barbanachuun beeku bar eessarra kakuu haaraa moo kafuu moofaa jeesi gaafata nama akkasii wajjin naa saawwan gaaree gammachuu akkasii nagaan sifaa ta'u bibii jirtu nagaa keessanii nagaa galatoome akka obsitetti waaqayyo obsaan waa hunda sifaa kan amiin peenteem ortodoksiin seenamni kana Anima haati kiyya musliimaadha abbaan kiyya immoo peenteedha garuu anaadha kiyya birattidha kan hin guddadhe. Maatii bayyaa'inatu keessaa dhufte boo? Haati kiyya eeguma abbaa kiyya wajjin gargar baatee boodadha kan ishiin amantii kana qabatte. Okay. Ati islaamaa tana dubbiste? Islaamaa tana quraana hin dubbistamoo? Wangeelas hin dubbistaa? Quraanas wangeelas homaa wanti hin dubbisan jiru garuu siniin yuunivarsiitiin ture dheengadhuma ji'a tokkoon keenya ganee bifamee gibbii taa'ee baay'ee sin hordofa. Eebbifa hojiis waaqayyo hojiin si'a badhaasu. Mindaa gaariitti argatu. Baay'ee sin hordofaa ture bakka kaayyoo ko ture godhee garee bifamee bu'ee wada amatti yaada kiyyaa qabachuu qabade. Maashaallah rabbi si alaafis. Wallahi dhugaa maaliif jennaan eenyu koo gammachuun jiraadhu biyya lafaa kanarra amantii adda addaa jira. Amantiin hundi amantii dhugaa ta'uu hin dandeessu. Amma fakkeenyaaf naafi ati yoo wallallee yoo mana murtii wal hin dhaabbanne namuma tokkootu murtii dhugaa argata malee nu lachuu murtii dhugaa hin argannu. Namanta akkas. Akkasidha. Waaqayyoonis tokko yoo ta'e amantiin isaas takka amantii takka calla jaalata. Waaqayyoolii biyya lafaa irra hedduu waaqayyoolii dila kana keessaa tokkuma qofaa kan dhugaati. Akkuma loojikittuu wangeelaa fi qoraan sin barbaachisu. Kan naafi ati uume sana kan anaafi ati kana tolche kuni kan konkolaataa tolcherra hin caalamu hin caalu. Irratti caalama. Abbaan anaafiti dizaayina nu godhe kuni beekaadhama wallaalaa waa hunda beeku jettee amanta. Beekaadha malee wallaalaan akkamitti nama socho'u kan uumuu danda'a. Goobas. Inni anaafiti tolche kuni biyya lafaa kanarraa hin dhabama sekendii takkaaf hin dhabama jettee yaadda. Maaleessa hin dhabamsiisa malee hin dhabamu. Goobas. Fakkeenyaaf wangeela kan harka kanarra kaayedhee
guyyaa tokko yoo rafe wangeelli kun asirraa akkanumatti ta'a yoo nani kan rafute. Akkasanatti taasisachuun hin bu'a. Waaqayyoon guyyaa sadiif boqotee yeroo jedhan uumamni biyya lafaa kana bantiin waaqaa fi lafaa kana eenyu qabee dhaabbataan sekendii takka keessatti nama tiriliyeena biliyeena meeqaatu dhalata meeqaatu boqota eenyu boqochiisa kan dhukkubsatu kan fayyisu roobaa fi qilleensa uumama kan eenyu olii gad tajaajila. Fakkeenyaaf doonii takkaatu sin jedhan Ameerikaa irraa kaatee markaba tokko dooniin takka Ameerikaa irraa kaatee Suudii seentee Suudiirraan Abbaay dhuftee kaapteenii nama isii ofoo hin jiru hin qabdu jedhan ofii dhuftee yoo jedhan hin fudhataa sammuun kan ka'e. Maalwaanii yaadamedha maali kun? Goobas waaqayyoon biyya lafaa kanarraa uumamni anaaf otoo soon du'in waaqayyootu du'ee nuuf jecha du'ee guyyaa sadii booda du'a mootee ka'e yeroo jedhan sammuun kun akkam sammuu akkamii yaada? Wani tolchaa namaati kun shira namni xaxxina malee kun karaa dhugaamti. Hin fakkaatu konkolaataan tokko fakkeenyaaf konkolaataa gara wada Finfinnee oofu jirta ati shufeera marii sana qabdee osoo deemtu yoo duute namoonni konkolaataa sana keessa jiran hin baraarama. Maalisa akkamitti? Osoo ari'uu jirtu ispiidiidhaan waan aqliin sammuu nama fudhan waaqayyo wangeela keessatti aanaduu waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha waaqayyo duwwaatu mul'atu jedha waaqayyo namaa miti jedha kan hin geeddaramu hin jijjiramu waan jedhan dhaggeeffadhu waaqayyoon ji'a 9 gadaameessaa akkuma naafeeti Yesuus gadaamee Waaqayyo jechuun waan hin mul'annedha kan beekamu akkuma akkasii waaqayyo afur jechuun waan hin mul'anne jechuudha. Maashaallah. Assalaamu alaikum. Badda Ustaz. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mu'adh. Labbaik. I'm very, very, very happy. Akabi, nagara Sheikh Jitali. Galata isaa alhamdulillah. Still feel Baga jiraattan. wallahi I swear. Ozo indan damate nan umri korra. Waggaa kudhanii tokko sinii kenne desneedha. Maal danda'amu. Forcing this. Wallahi. Isiniif haa dabalu. Keessanis dhiifadha. Hunda keenyaa Rabbiin addatti nu barreesse. Barakaa keessa nu akka hunda keenyaa. Ilaa fe'ina anta fi tariiq jedhe namtichi. Rabbi sinaa Barakallahu fiik. Silaa wal baruuti kaanetu. Taddaangun egaa nu simbeena waggaa kudhaniin dura simbeena nun. Ayyee. Maashaallah. Quran osan keessa barakaa nuuf haa kaa'u. Waggaa kudhan lakkoofsan barreessin immoo deebita. Wal argina Oromiyaa tanaas waggaa meeqa turre boo la hawla wala quwwata. Biiznillah. Waluma kuno TikTok ini Abu Abdallah jedha shi. seenaa gisee yeroo gadii seenaa kotta inshallah. Abbaa caalii kanaan keessumaa hafuura fudhatuu jedhan awaqonna. Waaqayyo guyyaa uumeetu guyyaa torbaffaa waaqayyoon hafuura fudhate jedhan warri kiristaana. Nutu hafuura fudhanne. Wallahi lasi. Gammachuu kanatti hime waa jedha. Gammachuu keenya kanaatu nama sammuun isaa fireeshiiti. Waaqayyoon dadhabuu jedha gartee wamaa massanaa min lughub dadhabbiin nun qabanne mugaatiinis nun qabdu hirriibnis nun qabdu hin dadhabnu jedha uumaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Gammachuu waaqayyoon gartee dadhabee boqotee jedhan guyyaa torbaffaa irratti lafa xumure. Kunis waan waaqayyoon maluu miti. Yaani wangeeluma kanarraa waa si garsiisuu gammachuu. Rakkoon qabu garuu gadi fageenya wangeelaan baay'ee sin beeku. Barnootuma illee kan barachaa ture malee. Okay, bareeda. Waa namni waanuma barataa beeku. Guyyuma keessaa namni waa barataa. Gadaameessaa meeteetii keessaa gaafa dhuftu afaan Oromoon beektu. Habaacaan beektu. Uffata hin qabdu. Waa takka ilkaan hin qabdu. Wama takka biyya lafaa kana waa hundaa'u. Gartee garii waaqayyoon sii dabalee garii gammachuu ko islaama jechuun al-islaamu lillah. Islaama jechuun qubee afaan Arabaa jecha Araba irraa dhufteef waaqayyo tokkicha callaaf masakamuu. Waaqa tokkoof masakamuu, isaaf butamuu, isaaf ajajamuu, fadhoo isaa duuka bu'uu, fadhoo fi dhiiftee kan lubbuu teetii nafsee teetii dhiiftee ajaja isaa akka inni sirraa barbaadu jala deemu.
seera mootummaa tokko yoo faalleste Abiy yoo faalleste warra qilleenxoo warra qaallitti haa ibidda zaaba kabiraas geessu hin jiru inni manuma hidhaas darbama seera mootummaa yoo diidde seera mootummaa cabsite jedhee abbaan alangaas hin murteessa birriis hin murteessu jira waggaa muraasa hin murteessa umrii kana murteessanii jira yoo nama ajjeestellee waliigalee namni seera waaqayyoo kan rabbiin nabiyyoota ergamoota biyya lafaatti ergee akka itti sawaaqeessan akka itti jiraatan akka itti nyaatan waan hin nyaatinaa jedhe irraa wantoota inni irraa dhoowwe irraa si ittise abboomii inni gartee itti si ajaje yoo san jala deemtee hin milkoota yookaan guyyaa boru gartee miidhama keessa seentee jechuatu kanaaf waaqayyo hin du'u waaqayyo tokko qofa gammachuu Yesus nama malee Maryam irraa dhalate dinqii kana laalama dhaggeeffadha akka jedhan fakkeenyaaf yaa gammachuu ko Yesus qunnamtii saalaatiin hin dhalanne jedhan Aadamni beeyta gammachuu Adam qunnamtii saalaatiin dhalate Isaan barre garuu waaquma tuume rabbi tuume jedhee nama naan isa. Abbaan qabu haadhan qabu bara. Abbaan qabu haadhan qabu rabbi kalaqee. Biyyarraa uume rabbiin kalaqee biyyarraa fuudhetti baafatee nama foonii ta'e nama akka kiyyaa fi keetii kana nama guutuu fessumsa utee bara. Miti nama ta'e achi booda ammaas gartee nama qunnamtii saalaatiin dhalatiin kan lammaffaa heewwan haadha mana isaa hin beekame harmee ilma namaa uumama hunda adii fi gurraachaa fi arabaa fi fannoo fi oromoo hundaa tan taate heewwan. Isiin cinaacha isaa kan bitaarraa argamte miti akkasii argamte isiin qunnamtii saalaatiin dhalatte miti namni silaa dhiirarraa dhalata moo dubartiirraa dhalata namni dubartiirraa dhalata kun immoo hojii rabbi eessarraa argamte shuuf rabbiin akka fedhetti humna jedha quraana keenya keessatti argamte qaama biraatii jira ammaa sadaffaa dinqii the miracle waan sadaffaadha Yesus Kristos Maryam dubartiirraa qunnamtii saalaatiin malatti argame. Kana eenyu argamsiise? Alaikum salaam. Amma kun dhufan jara namni 7 jirtan kun eenyu kana hin guddisaa qoy. Abu Abdullah kana. Abu Abdullah follow godha. Mee nama meeqa jira follow godha dafa. Abu Abdullah follow godha nama 778 jira guys. Akas nama 2,200 qaba. Enough na mena manko dafa anka so islama fadhakira anis gode jira la akas aywa gammachu na de bira le polo no goda wala garana de banan hay marzuk masha waye ustadi aga David abo sama jira riba damne ne chu sandi chokote so kanaf inni sadafada Yesus Kristos abba male hadarra dubartii Maryam takkaan ejjin takkaa ijaazaan bu'in hin janajjanin lubbuyyee eenyuyyee fiqiriyyee mininishi jedhin isiirraa gartee rabbiin kannee fi ilmaan isii gammachiise ilma bareedaa san ji'a 9 baadhattee fidde jechuu inni dinqiin afuraffaadhaa kan biraa gammachuu dinqiin biraadhaa anaafeeti akka itti argamne ni beeytaame waan haadhaaf abbaan keenya raawwatan wayin siima baayoloojii karaa teeme nan beeka dara kongo bishaan qunnamtii saalaa gadaamee saarmee teenyaa keessa abbaan keenya dhangalaase bishaan sanirraa eenyutu nama kana bareeda gurraacha anaafeeti kana godhee dhiira godhee argamsiisa. Rabbidha. Akkasi obboleettii qabda moo qabdooti? Hin qabda. Bishaanuma abbaa keetii harmee teetii san isi tokko ati dhiira si godhee kaan gartee dubartii godheemi bishaan biraati? Tokkuma irraa That's it. Kuni maal nama dinqisiisare namni abbaa qabaachuu haadha qabaachuu dhabuus waaqan taasisu. Namni abbaa qabaatee haadha yoo dhabees waaqan taasisu. Wakallattuma feeteen ilmi namaa uumamni we are the creation. Uumama malee we are not the creator. Warra waa uumuu miti. Namni gartee konkolaataa uuma malee ilma namaa waan lubbuu qabu waan ofii independenti ta'ee gartee ofiin akka ofii fadhe deemu gartee argamsiisuu hin danda'u. Xayyaara namaa tajaajila. Waaqayyoon guyyaa si uumerraa kalee ta'e takka agartee ati kaleedha. Dhiigaan dhaabbachuu deema jettee gartee mana yaalaa daftee hin dhayitu. Ijati yaatu gartee mabraatii ficachuu chaarjera ficachuu deema ati chaarjii itti naa godha shaanaan jettu takka jedhe. Miila kiyya goommaan dhumachuu deema ati goomma dafeetiin miila bitadha gartee torbaan kana miilli kiyya gurra bira nageen jettu. Waliigallee numa dubbatta kunoo ilkaan kan kee kanaan waamee qanyaatta. Ilaa hanqa duututti hanqa rabbiin sii kana numa jiraatti. So kanaaf waaqayyoon gartee uumaa waa hundaati malee naman ta'u waaqayyo gaddeebee dubartiin ta'u akka jedhan waa lama kiristaanni wallaale
Wani lamaan isaan wallaalan. God can do everything but he cannot be anything. Waaqayyoon waan hunda gochuu danda'a. Waliigallee ati kana maraataa si godhuu danda'a. Ati kana bal'aa si godhuu danda'a. Ati kana jaamaa si godhuu danda'a. Ati kana barasa fuula kan kee kana si jijjiiruu danda'a. Uumama biraa si jijjiiruu danda'a. Waaqayyoon ammoo abummaas hin ta'u. Waaqayyoon kan keessa ana kana fuudhee waaqayyoon godhu. Hin godha. Hin godhu. Waaqayyoon ana kana fuudhee saabit kana fuudhee waaqayyoon dubartiin godhu. Dhiira godhee si uume dubartiin ta'u. Gartee uumama isaatu waaqayyoon yoo gartee waa hunda ta'a kan jettu taate sarees ni ta'a jeega. Jaldeessaas dubartiis ni ta'a. Amaarallee ni ta'a. Oromollee ni ta'a jalaa waaqayyoon yoo fedhe. Hin geeddaramu waaqayyoon. Isa bira geeddaramuun hin jirtu hin mul'atu. Wanni takka ifni waanuma takka isatti naqabdu uumama hunda fakkeenyaaf Yesuus ilma waaqayyooti jedhan ilma akka Ibrootaatitti ilma jechuun harargee yoo dheeyte maal jedhan yaa obboleessa rabbii jedhan rabbiin obboleessa qabaa miti beek yaa obboleessa rabbii naa kenni jedhu agartee sadaqaa yoo kadhatu warri harargee keessa turtanii beektan gartee maaliif jechuun obboleessa rabbiin anaa jechaa godhe wooma rabbumaa jecha obboleessa kan kooti ati rabbumaa gartee yaani obboleessa gartee ana rabbii uumeetu atillee uume nuti gartee obboleeyyan ilmaan uumama waaqayyooti naa kan jechuun kalas sanitti fedhe malee rabbiin waa ilma qaba obboleetti qaba jaartii qaba miti rabbi sayxaaniin kan waaqayyooti bar sayxaana waaqayyootu argamsiise hoyi fi argame hay uumamni rabbiin ilma tokko qofa filatee tokkichuma sanuu jala ajjeesan jedhan akka kiristaanaa tokko waaqayyo tokkicha ilma isaa jaalatee biyya lafaatiif hanqa dabarsee kan nutti jedhan tokkichuma sanuu jala dabarsan tokko qaba jedhan anu ilmaan torban qaba waaqayyo tokko qaba jedhan isaan hin saalfatani anu torban qaba waaqayyoon tokko qaba jechuudha maal jechuu jedhan so waaqayyoon abboo anaafit ilmaan waan itti qunnamti saalaa godhe arganne ilmaan kun akka booda gaafa dulloofnu tajaajilan irratti hirkan olii gannuun deeman kanneen wahiif ilmaan kanaaf godhan waaqayyoon ilmoo akkamitti godha jiran Suudi argata Suudi Arabiyaa Finfinnee akka bulchu maalitti godha masaraa yuunivarsiitii argatee birrii akka mindaa isaa galchu ilmoo intala babbareedu intala tujjaara akka fuudhuuf addunyaa irratti akka beekamuuf waaqayyoon akkana godha no waaqayyoon uumama hunda waan inni uumeef akka isa waaqayessan akka isa beekan qormaataaf rabbiin ilma namaa hunda biyya lafaa kanarra argamsiisa ibiddaa fi jannata uume rabbiin inni gartee ajaja kiyya fudhate kan nabiyyoota raajota jala deeme jireenya bara baraa iddoo duuti keessa hin jirre dadhabbiin dullumti beelti dheebuun keessa hin jirre achi